dhuguma dhaabbatte moo sobaa maalirra jirti fiizan Kuwait dhaabbatee jira moo akkamii jettanii warra keessan nagaafatanii turtan dhugaa dhifama isin gaafadha dhifama maaliif hedduun keessan deddeebitanii karaa keessatti muna lakkoofsa kee nuti maamila keetii Kuwait maalirra jirti dhuguma dhaabbatee jirti aniif isinillee tokkoma jechuu hin dandeettanii haala kana nama gaafadhee addaan baafadha jedhee warroonni ijoollee samuuna Suudii bararan hin jira waan ta'eef warroonni Dubaay bararan ijoolleen Dubaay baratu Suudii baratu hin jirti qabatamaan Kuwait dhugumatti akka ani beekutti jechuudha ijoolleen fiizaa kutatanii 15-7 fiizan dhufe jedhanii ani fiizan sunu naagaluu dide 4G ta'a originala ta'a fiizan isaa naagaluu dide dhugaa odubbanne maaliif laala boleeyyan kiyya maal isin fakkaate fiizaa hojjanna fi bararuu edda ani bararuu hedda jaarraa bararuu torban har'a bararuu edda 15 har'a bararuu de fiizan hin dhufama fiizan qabatamaan dhufe jira gaarommoo Kuwait hamma ammaadit annuma achi ga'ee achiina ani Kuwait seena jedhana agarre asha marka fuuni jirtu akkam naga keessan fi keessan jecha alle alhamdulillah naga jira galata rabbi isin akkam jirtu naga jirtu jabaatu isin jecha baga jiraanne baga walumaan yoo nagenne warroonni muna Kuwaitin fiizan hin dhaabbate warri jettanii muna fiizan hin dhaabbate maalirra jira dhuguma fiizan dhuguma goonkuma lubbuma cufatte Kuwait yeroo muraasaf ka jedhanii fiizan deemoo deeman dhugaa isiniin jedhaan illee waan irraa beekurran jiru garuu ijoolleen namoota akkasittis gaafadhe addaan baafadhe hin jenne nama sin gaafadhe jedhee yaalee ture namichi illee bilbilanarra kaasuu dide sababa kanaan malee Kuweeti namni ani beeku tokko jechuudha namni ani beeku tokko bi achi deemee deebi'ee hin jiru achi deemee bararee ani Kuweeti keessa jira ka jedhu hin jiru namni bararaan eegale jechaa turre bararaan eegale nutis information fudhannu malee ani mataa kiyyan odoo Kuwait yoo dhaabbataan qabatamaan banamte indeema jedhee yaalee ture jechuudha garuu hanga maatitti ijoolleen hamma amma ani beeku ka bararan hin jiran ka fiizaa ergatan jiran takka maal jetti isinitti fakkaate ani fiizaa ergadhe torbaanumatti fiizan kee Kuwait naan deebi'etti uf hamma ammaatitti bararteen beeytu asuma jirti ijoollee lama sadii hanga sadiitti warroonni ijoolleen beeynu namni hanga ambaatitti barareechi jiru ijoolleen imbaasii sanitti imbaasii Kuwaititti ijoollee hedduu kennantu jira warroonni suniyyuu hamma ammaatitti nama tokko oofanii beekan qabatamaanu ani Kuwaitin sunu banamti Allah wala miru shakire jira imbaasii lensi nu sobaa jechaa jira amma obboleettiin teene takkallee akkasumatti ijoollee samoonii kan immoo akka ajaa'ibaatti nagaafachaa jirtan viidiyoo irratti hin hojjenne malee ammallee ani isinii gaafadha maal isinii gaafadha ani ijoolleen bararan tikeetiin harka ga'ee jira ani forjidi taafi original taan beeku wallahi lazim hin jira jechuudha tikeetiin muramee fi gaafsa maal jedhaniini torban har'a jedhaniin ammallee maanire torban maaliif amma isinii fakkaate maaliif amanuu dadhabe isinii fakkaate eshi fiizan kunin dhufa tikeetiin kun muramee dhufe akkamitti guyyaa sanirra akkamitti tara fiizan kun gizee tokko feekinatti fakkaata fiizan isaan hojjetan sunillee Allah alam garuu amma cufattee jechaa jiran durumaayyuu banamteere durumaayyuu yaada jedhanii yaada baasonni warroonni deemu kun ijoollee tokko faa galmeessaa jedhanii taraa qabadhaa jedhanii maal jechaa turan namoonni achi keessa ta'anillee Kuwaitin keessa ta'anii ebaluu fiizaa erguu erga ijoolleen naasoo qaminaamina jechaa turan jechuudha ijoolleen maan kenna yuunamti nuti beeynuyyuu akkas jechaa turan kaaga ammaatitti fiizaa nama tokko erganii oofan hin argine nama tokko jechuudha kana ammallee abdiin kutatina tokko faa namni abdii kutuun qaba lama faamaa inni jechuun guddaan ati baqa jechuun Kuwaitin bichaan hin jirtu biyya Kuwait illee yookiin yoo fiizan dhuguma ijoollee kutame kanaaf maal godhu carraa isaanii qabarree erga deemuun hinne tokkoffaa baasabooriin ijoollee irra guddinaan biiroo keessa jira taraan qabsiifame jechuudha maal janii odeessan gizee tokko Kuwaitin keessaa imbaasiin Kuwait keessaa namni tokko Kuwait keessaa dhufee Itoophiyaa keessa dhufee akkati ijoollee 40 wayi galmeeffate Itoophiyaa keessa 40 jaala guyyaa tokkotti immigreeshinii akka dhaabatu nama meeqa ka Suudii bararu guyyaatti nama meeqa bakka Kuwait nama 41 bichaa qabdi ka hojjechiiftu manni isaanii nama 41 bichaadha itti deebi'eeyyuu baasii manni isaanii biiroo manni isaanii sunu
nama 41 bichaa fudhatti bakka gaafii guddaan ati ta'e gaafa akkasuma hin bar dhufee Kuwait akkatti dhufte namni Kuwait irraa baasii Kuwait irraa dhufanii akkatti ijoollee 41 maratatanii afaan ilaalanii suuraa ilaalan jechaa turan soba barama kun hunduyyuu soba annama amma gaafa laalu gaafi ijoolleen kun hin deebiin nama umrii isaa waggaa meeqa Kuwait hin eeggate jira hiriyoon isaanii jiraatte Kuwait siyaamna yani abdii Kuwait baraan ji'a waggaa maali Kuwait bicha jira dalagu induun Kuwait kana jeuf jala dhaayu saraha udbat ijoolleen biyya namaa jirtanii Kuwait deemuuf hawwitan watakka ati amala qabaatti arabni birrii dalage taanan maal gootu Kuwait irra Monni ati gootu Kuwait irra maani amalan qabda hojii hin beeyta amala keessirrifattee gaafa jette ati Kuwait irra wanni gootu maani wanni Kuwait irra si barbaachisu maani siyagale wanni si barbaachisu maani ajaa'iba bar jolle kenna ajaa'iba warroonni na gaafattan ani deebiin kiyya guutaa wanna ta'uu baatullee shuuri ta'uu baatus deebiin kiyya jechuun deebiin kun wanni kun dhaabbatamaadha Kuwait dhaabbattee jedhee jala muruu baadullee haa ta'u malee garuu immoo jechuudha wanni isin jechuu barbaadu na eegadha isin nama qabatama nama yaachuun warroota achi keessin jira miti hojjetan isin gaafadhe warroota jiru baasidha walitti dhiyaatanii achi keessa nama bebeekan jira miti nama akkasiisan gaafadhe viidiyoo isin hojjedha garuu isin mootuyyuu obsaadhaan nama keessattuu biyyaan baa jirtan maal gootan Kuwait irra obboleeyyan keessan biyya Arabaa biraa ofi biyya Suudii ofi qarshii kuma miti bakka mara fakkeenyaaf Kuwait Suudii kuma yoo ta'e Kuwait immoo 700 wanno dirhaan diinaara 80 jedhan ijoolleen afaan hin beekne ijoolleen afaan beektu 100 jechaa ture saniyyuu Kuwait namni deemen jiru internet akkalleen hojjattiyyuu namni seenaa jireetti ani beeku wallahi lazim ka Kuwait kun baay'ee ulfaata garuu viidiyoo itti aanutti na eeggadha maaliif hojjettanii adda anama wanni kana isin viidiyoo kana isin hojjedhe addaan hin baafanne haga kana bicha ijoollee hin deemin waan beekuufi kana isin himuu dhufe isin galee kana isin himuu dhufe malee waan isin nagaafattan tasgabbooftanii akkana eeggattan barbaada namoonni tokko mootuyyuu bararriin galamee deemame jedhama hin deemamne ani nagarre garuu odoo deeman ijoolleen kunniinuu hin deeman ijoollee biyyaati waan ta'eef beekuu danda'a amma odoo ijoolleen kun bararanii 15 kaleessa jedhamu mucattiin takka 15 kaleessa sila isin ka barartu sila adoo deemtee 15 qidaame kaleessa ta'a garuu hanga ammaatti tikeettiin dhufeefi akkanumatti qabatee taa'aa jirti wanni faayidaa ta'amu takkallee hin jiru jechuuf isiniin jedhe waa faayidaa qabu hojjetuun bareeduma isaanillee tariiwwan isaan rakkisatu jira haalli yoo mijaa'in biyyisu yoo achi gaanii deebi'anii ijoollee san hojii seesisan yoo ijoolleen sun immoo bakka rogaan seenini as achi deemteellee waa takka uma faayidaan qabu sabni isallee maaliif faayidaa waan hin qabneef yoo deemtanii hojii tokko seenii waa faayidaan qabu yoo deemtee hojii tokko seente faayidaa qaba isin galee kana isin jechuu barbaadu baleen kiyya ani viidiyoo kiyya asmarratti dhaaba viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti naganna tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja obsaan na eeggadha kutaa taanutti obsaan na eeggadha wanta tokko irra gaheetiin isiniif na jechuudha wanna irra gaheessanii wanti kuni dhugaa moo soba moo afaanumaan nu sobaa jira moo ummata maaliif sobaa jiran deebee ijoollee kanarraa moo warri paasapoortii guuranii akka biyyan biraan deemne maaliif qaban wantoota kanallee isin gaafadha hamma sanitti obsaan na eeggadha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja